Harka fuunee daawwattoota FIB akkam jirtu bakka jirtanitti kun qophii addaa abbootii amantaa waliin turtii taasisuudhaaf isaaniin affeerrannee jirru. Dhimma tatamsa'ina vaayirasii koronaa walii wal qabsiisuun dhaabbileen amantaa Itoophiyaa walii galaa jechuudha. Ergaawwan jajjaboo tibba kana dabarsanii jiranii hawaasni amantaa hordofuun akkamitti mana isaa keessatti ergaawwan darban kana hojiirra oolchaa jira kan jedhu irratti bal'inaan kan mari'annu. Dhimma kana akka nutti himanii fi kan argaa jiranii fi kan ofii isaanis taajjabaa jiran walii wal qabsiisuudhaan ergaas akka nuuf dabarsanii immoo keessummoota abbootii amantaa kallattii garaagaraan jiran na bira jiru isaan walii wal baruun gara guutuu qophii keenyatti darbina nu hordofa. Ani Lammii Bayii Guutamaan jedhama. Dhaabbata hordoftoota amantii waaqeffannaa irraa kutaa odeeffannoo dhaabbatichaa irraa dhufe jechuudha. Ashi maqaa abbaatti kan ilma hafuura qulqulluu waaqayyo tokkotti ni amanna. Ani immoo maqaan koo hangafa hiikaa afaanota luba badhaasaa Tolaan jedhama. Gurmeessituu mana lubummaa Oromiyaatti taanaa barreessaadha. Dhibee kanaan ol qabsiisee immoo akka mana lubummaa Oromiyaatti koree ijaaramee jiru koree walitti qabaa koree dhibee ittisa koronaati. Yeerfadha. Paaster Boojaa Soofaniin jedhama gumii dhaabbilee amantaa Oromiyaarra. Jamaal Aliyyiin jedhama miseensa koree ulamaa dhimma Islaama Oromiyaati. Tole abbootii amantaa dura buutota guddaan isin galateeffadha. Meegaa tibba kana akkuma waliigalaa biyyaattuu dhaabbileen amantaa haa ta'u mootummaanis kallattii garaagaraan ergaawwan garaagaraa dabarsaa turaniiranii murtoowwan ogeeyyoonni dabarsanis jiru mootummaanis kan dabarsu jiru abbootiin amantaas keessumaayyuu dhaabbileen amantaa waliigala Itoophiyaa waliin ta'anii murtoo tibba kana dabarsan immoo qabani. Dhimmi kun hawaasa biratti immoo yoo laallu nuti ollaa keenyattis hawaasa keessattis bakka jirutti yoo kan laallu taate wal fakkaataa hin fakkaatu waan wal simee deemaa jiru hin fakkaatu. Inumaayyuu jarri kun maal jechaa jiru nuun rabbitu nu eegaa haala jedhuun namni kan socho'aa jiru fakkaata. Mee isin akka dura bu'oota amantaatti yookaan hordoftoota amantaa garaagaraa keessan jiruun maal jettu hawaasni kun akkamitti ofitti fudhataa jira maal taajjabdanii ofuma keessaniyyuu maal jettan isa kana namni wal dha'ee deema anaaf rabbitu naa jira isa kan maaltu galchee jedhu fakkaata hawaasni keenya yoo laallu mee wal duraa duubaan hundi keessanii waan jejjettan irraa kana asii jalqabu. Tole galatoomaan jedha. Dhibeen kun akkuma waliigalaatti amma yeroo teenyee ilaalaa jirru dhibee yaaddessaadha. Akka addunyaa kanaatti biyyoota 210 ol biyya akka hundumaa seeneera. Biyya keenya Itoophiyaa keessas edda seeneetii baatii lakkoofsisuutti jira. Haala amma qabatamaa irra jirruun amma namoonni biyya keenya keessaa vaayirasii kanaaf saaxilaman amma sa'aatii amma irra jirru kanatti gara nama 56 turan ta'aniiru. Dhibeen kun baay'ee kan nama yaaddessu. Kanaaf abbootiin amantaadhaa kallattii mootummaan kenneen qofa osoo hin taane dhibeen kun biyya kana irratti yaaddessaa waan inni ta'eef mari'atameera. Keessaa akka mana amantaa Ortodoksiitti yoon kaasuu barbaade duraan dursa abbootiin keenya ogeeyyii fayyaa koree hundeessanii abbootii hubannoo amantaa qaban immoo koree walitti dabalanii edda hundeessanii booda haalli dhukkuba kanaa gara kamitti adeemaa jira. Biyya keenyaaf haala sodaachisaa attamii qabaachuu danda'a kan jedhu murtootuun dabarsin fuuldura irratti mari'achaa xiinxalaa turan dhukkuba kana. Haala dhukkuba kanaa gaafa laalamu garuu haalli dhukkubi kun ittiin daddarbuu fi haalli saffisaan dhukkubi kun ittiin biyya hunda waliin ga'aa jiruuf nama hunda waliin ga'aa jiru baay'ee kan nama rifachiisuuf kan nama sodaachisu waan ta'eef dhiibbaa mootummaadhaan miti. Hundumti keenya akka beennu mootummaan dhiibbaa amantii geggeessuu hin barbaanne abbootiin amantii galaatii kun rakkoo biyyatti dhufe waan ta'eef mari'adhaa kan jedhu kan abbootiin fudhatanii galanii garuu galanii yeroo beelli biyya irratti ka'u waraanni cimaan tokko yeroo biyya irratti ka'u akkasumas immoo dhukkubi daddarbaan tokko yeroo biyyatti dhufu manni amantaa Ortodoksiidhaa murtoottamii dabarsaa dhufe ganamaa kaase kan jedhu teellaatti deebi'anii kitaabni afaan Gi'iziidhaan fitii manfasaawii jedhu tokko jira. Afaan Oromootti yeroo hiiknu murtoo haqaa jechuudha. Kitaaba murtoo haqaa kana irratti deebi'aniitu waan kana gaafa laalan
abbootii keenyaa fi maaltu kennamee jira dhukkubi daddarbaan akkas akkasii kun yeroo dhufu murtoo dabarsuu akka isaan danda'an seera sana irratti qabamee waan jiruuf murtoo dabarsaniiru. Murtoo abbootiin keenya dabarsanii amma akkuma ati nu gaafatte kana namoonni baay'een burjaajeera jechuu dandeenya. Kaan maal jedhu abbootiin amantaa kun garamii gara kamitti nu geessaa jiru? Waaqarraa gara eessaatti baqannaa? Attamitti gara mana Waaqayyoo hin dhufinaa jedhanii nu dhorkuu danda'u kan jedhu baay'ee wanti wal rukutaa jiru jira. Akkuma amma ilaalaa jirru gara magaalaa Finfinnee kanatti illee yeroo laallu odeeffannoon isaas baay'ee tatamsa'aa waan jiruu fi xiqqoo bakka tokko tokkotti fooyya'ee inni yoo jiraate bakka tokko tokkotti immoo rakkoon akka jiru argina. Gara gadiitti yoo fudhannee gara naannootti ilaalle garuu ammayyuu uummanni akka hin dammaqin jirutti argina. Murtooma abbootiin amantaa dabarsan kanayyuu yeroo isaan mormaa jiran ilaalla. Amma fakkeenyaaf akka mana amantaa Ortodoksiitti walumaa gala dhukkuba kanaaf karaa ittiin daddarboo kana daddabarsu rakkoo baay'een kanaaf isaan saaxiluu danda'a kan jedhamu fakkeenyaaf amma fannoo dhungachuun jira. Bataskaana yeroo dhaqanii mana kana dhungachuun yookaan salaanfachuun jira. Kitaabni hafuura qulqulluudhaan barreeffaman qulqullaa'uun tokko tokko yeroo isaan dubbifaman dhumarratti kitaaba kana dhungachuun jira. Wangeela gooftaa keenya Yesuus Kiristoos qiddaasee booda walakkaa isaatti yeroo wangeelli isaa dubbifamu wangeela kana dhungachuun jira. Wantoonni baay'een rakkoo sanaadhaaf nama saaxiluu danda'an amantaa keessatti immoo seera ta'anii tumamanii jiran sun waan jiranii fi abbootiin keenya dimshaashumatti maal jedhanii seera amantaa keenyaatti tun bu'in seera amantaa keenyaatti hin diigin dhukkuba kana karaa kam ittisuutu danda'ama ogeeyyiin addunyaarra jiran kun dhibee kana ittisuudhaa fi mala attamii argatan kan jedhan qoratan. Mala sana keessaa tokko maayin wal tuttuquu dhiisuu fi walitti baay'atanii kadhachuu dhiisuu mana turuun furmaata guddaa ta'e. Kanaaf edda mana turuun furmaata guddaadha ta'e egaa mana turuutu isaan irra jira kan jedhuuni murtoo kana dabarsaniiru. Maaliif bataskaana dhiisaa mana ta'aa nuun jedhanii attamitti bataskaana dhiifne mana teenyaa kan jedhan kan amma mormii tokko tokko agarsiisaa jiran jiru. Asirratti ergaan ani amantoota hundumaadhaaf qabu maalinni murtoo abbootii keenya qofayyuutu hin ta'in kitaaba qulqulluumatti ragaasaa deebinee yoo laalle matsaafa qulqulluu keessatti wanti barreeffamee jiru iyyuu jira. Fakkeenyaaf Isaayyaas boqonnaa 26 lakkoofsa 20 irratti maal jedha? Yaa uummata ko kottaa gara mana keessanitti ol galaa balbala keessan duubaan cufadhaa amma dheekkamsi kun darbutti mana keessan keessa dhokadhaa. Sagalee Waaqayyootu jedha jechuudha kan. Amma murtoo abboota keenyaa qofa miti kun. Wangeela Maatiyos boqonnaa 6 lakkoofsa 6 irrattis maal jedha? Ati yeroo kadhattu akka warra Fariisotaa akka warra of agarsiisanii hin ta'in gara mana keetitti ol seeni balbala kee cufadhu dhoksaatti isa jiru abbaa kee sana isa dhoksaatti sii kennu kadhadhu jedha. Balbala jechuun sun tokko balbala laphee keenyaati. Lammaffaa garuu hiikni isaa balbaluma godoo mana keenya keessa jiraannu sanadha. Kanaadhaaf mana keenyatti yeroo kadhannu nu dhaga'a jechuudha. Murtoo abbootii keenyaa keessaa wanta amantoonni yaadachuu qaban tokko ergaa cimaatti kan hin dabarsuu barbaadu maalinni qiddaaseen haafu jedhamin kadhannaan haafu jedhamin seera keenyarraatii maal jedha yeroo dhukkubni daddarbaan akkasii dhufu abbootiin keenya murtoo yeroo isaan dabarsanii eeጲስqophoosonni sirna sana raawwatan bataskaana keessaa kadhatanii isin immoo manuma keessan taa'atii dhaggeeffadhaa waaqi lafa isin jirtanitti isinii dhaga'a jedhaniitu murtoo dabarsaa turanii ammas murtoon kanumatu darbe. Kanammoo wangeela Luqaas boqonnaa 7 lakkoofsa 7 irratti yeroo laallu ajajaa dhibbaa biyya Roomaa tokkotti ture. Gooftaa Yesuus Kiristoositti amanee mucaansaa jalaa dhukkubfattee mucaasaaf kadhachuudhaaf gara gooftaa dhaqe. Yeroo dhaqu garuu maal jedhe? Gara mana kootii akka ati dhuftuuf naaf hin ta'u ani cubbamaadha. Asuma dhaabadhu sagalee kee dubbadhu mucaan koo manatti hin fayyaa'edha. Achumatti abbootiin keenya wanti isaan nuu kadhatan sun hamma Waaqayyo dhibee kana dabarsutti Waaqayyo lafa isaan jiran sanatti kadhannaa achitti ta'u sana hin dhagaaf jechuudha Waaqayyo. Kanaadhaaf hawaasni keenya murtoo abbootiin amantaa dabarsan sanarra darbanii waa tokko tokko gochaa waan jiraniif ammayyuu karaa dhibeen kun ittiin daddarbu sanarratti baay'ee kan nama yaaddessu waanta ta'eef amantoonni kanarratti hubannoo cimaa qabaatanii murtoo abbootiin keenya dabarsan sana eeguutu irra jira kan jedhuun yaada qaban. Egaa kanan xinnoo yaadatti dabalu
lakkii hinkoo jedhee namni kanarra darbee dhaqee waaqayyoon hin kadhadha jedhu garuu ani natti hin fakkaatu. Maaliifi ogeessichi Solomoon Matsaafa Fakkeenyaa boqonnaa 28 lakkoofsa 9 irratti maayidha. Namni seera hin eegne kadhannaan isaa fuula waaqayyoo duratti ciiggaamaadha. Amma murtoo abbootiin dabarsan sana hiinkoo jennee dinne. Seera mootummaan dabarse hiinkoo jennee dinne. Ogeeyyiin fayyaa kan isaan karaa kana saaxilamuu dandeessu jedhanii dabarsan hiinkoo jennee dinne. Lakkiin hoo waaquma dhannee kadhannaa hoo jenne seera cabsaallee waaqayyoon kadhachuun akka hin danda'amne nami keenya hubachuu qabu kan jedhuun dubbachuu barbaada. Tole. Mee ergaawwan kun namoonni gurguddaan yookaan abbootiin akka waliigala biyyaattis ergaawwan gurguddoon hin darbu garuu gurra waan irraa qabatu immoo baay'ata namni keenya yoo ammuma gadi bu'aa deemnu immoo inni sun mul'ata jechuudha. Asuma Finfinnee keessatti wanti arginu amma akka hin qabatamaan ka'u jira waan ta'eef. Asirratti waan qees jedhan sirriidha. Akka waliigalaatti hoggaa laallu hawaasni keenya akkamitti dhibee kana laalaa jira hoggaa jenne akka biyyaatitti akka addunyaatti hoggaa laallee uummanni gadi fageenyaan dhibicha kana haa dhaga'uu malee karaa ittiin dhibeen kun namatti darbullee haa hubatuu malee of eeguu irratti hanqinni guddaan jira. Akka waliigalaatti waan mul'atu uummanni walitti qabamuu hin dhiisne haga danda'amaa ta'een olillee tuttuquu haa dhiisuu malee sochii hawaasa keenya keessatti wanni mul'atu uummanni walitti qabamuun walitti dhufuunuma jira. Haa ta'uutii garuu uummanni keenya akkuma biyyaattu dhibee kana biyya teenya sadarkaa biyya teenya irra jirtu waan beennuuf dhaloonni keenya dhibee kanarraa baraaruudhaaf akkaataa ogeeyyiin nu himan saniin of eeguun barbaachisaadha. Akka waliigalaatti hoggaa dubbannu akka amantii keenyatti hoggaa deebinu waaqeffannaan dhibeen tokko hoggaa ka'ee dhibee daddarbaan tokko hoggaa ka'ee as keessaa ka'uu danda'a gara biraatti ka'uu danda'a garuu dhibee san nuti beekumsatti amannaa jechuudha. Beekumsatti amannaa dhibeen tokko karaa namatti darba jedhame hoggaa namaa himame hoo beekte si keessaa isoo beekte itti fayyadamu karaa namni biraatis dhibeen kun asirraa nama balleessa jedhee namaa hime san itti fayyadamuudha amantiin keenya dhorkachuu. Waliin ga'inaa innaan waliin ga'u wal gaanee baana innaan hin baana waan agartee akkasitti amantii keessa akkana jedhaa yookaan immoo abbootii amantii keessa akkana jedhee laaluun qabu jechuudha. Maaliif dhibeen tokko hoggaa ka'u waan irraa ka'u qaba. Waan irraa ka'u san beekuudha. Fakkeenyaaf amma dhibeen koronaa vaayirasiin kun nama tuttuquudhaan darbaa akkasumatti immoo walitti baay'achuu kanaan karaalee adda addaa nu himamu kanaan darba waan jedhameef dhibbaan dhibba odoo mootummaan biyya keenyatu sirriitti sochiin godhin akkaataadhuma odeeffannoo idil addunyaa irraa arganneen dhaloonni keenya akka of eegu bakka jirutti akka qophaa'ee agartee waan isa barbaachisu waan biyya keenyatti dhufu namoota beektota hordofuudhaan ogeeyyii hordofuudhaan mootummaa qofa yoo hin taane of qopheessaa turre jechuudha akka waliigalaatti. Fakkeenya mana amantii waaqeffannaa keessatti sagantaan idilee waaqeffannaadha. Dursumaa akka irratu agartee ayyaanota adda addaa sagantaalee adda addaa qabame akka haqan ergaan darbee jira haala hammeenya dhibee kanaa irraa ka'uudhaan jechuudha. Kanaaf akka waliigalaatti waaqni na eegaa ani immoo waaqa kiyya nama waan ta'eef akka ittiin barbaadetti deema jechuun hin jirtu jechuudha. Waaqni hojii isaas beeka hojii keettis beeka waa'ee dhibee kanaatis beeka. Namatu waa'ee dhibee kanaa wallaalee namatu waa'ee dhibee kanaa walitti dabarsa malee waaqaa miti. Soo akka namaatitti yaadnee akka namaatitti waan namni irraa of eeguu qabuun of eeguun nu biratti dhugaadha waan ta'eef akka amantii waaqeffannaatitti gadi fageenyaan waaqni amma nu eegu qaba amma nuti of eegnu qabna waan ta'eef waaqatti jennee alan bullu waaqanna eega jenneetis akka malee dhibee keessan deemnu jechuudha. Yoo dhibeen tokko immoo alaalaa of eege dhibeen alaalaa kee kun na biran ga'u ani qulqulluudha jedhee waan isaaf hin jiru jechuudha. Gama waaqeffannaatiin dhibee tokko ofirraa ittisuun waan baay'ee waaqattachi maxxansitee waanni na eega jettee waaqni dura dhibu kanarra dhala namaatirraa in eegaa jechuudha. Garuu dhimma waaqaa odoo hin taane dhimma dhala namaati dhibeen kun. Dhala namaa waan godhe dhalli namaa waan facaafatee hammata waan facaafatee hammachaa jira jechuudha. Soo hoggaa namni tokko ammeenya tokko facaase ammeenya sana wajjin tutte hamaan kun waan sirra ga'uuf ammeenya sanirraa of eeddee of baraaruun dirqama waan ta'eef ani qulqulluudha jettee qofa odoo hin taane waan ammeenyaa sanillee akka hin xunne dhibeen kun karaa ittiin hin daddarbama jedhamee ogeeyyi guyyaarraa himu sirriitti odeeffannoo jala buunee
odeeffannoo hordofnee kallattii hundaan walii dabarsaa jirra. Amma hojiirra oolchaa jiru amma wanti isin beektan jira. Akka dhaloota keenyatti hoggaa laalle akkuma biyyaatitti akkuma hanqinni jiru sun hanqinni ammallee hin jira jechuudha. Yaa ta'uti garuu hoggaa amma hawaasa keenya madaallee laallu irra caalaa waaqeffattoonni jenereeshinii haaraa kana waan ta'eef baay'inaanii dhaloota odeeffannootis waan ta'eef odeeffannoo kanas waan hordofaniif akka waliigalaatitti mariidhumaan akka amma qees jedhan akka sadarkaa dhaabbataatti mariin gaggeeffamee kallattii adda addaatiin dura qophoofnee waan jirruuf murtiin akkanaallee biyya keenyarras ga'uu danda'a jennee waan yaadaa turree fi amma danda'amaa ta'een waan bishaan inni qabu waan ankoolii kana jedhamu naannoo galmoota keenya naannoo galma 394 guutuu Oromiyaa fi naannolee tokko tokko keessa waan qabnuuf naannolee san hunda qunnamnee namoonni tokko tokkos konkolaataadhaan galmoota kanarra deemanii ilaalaa waan jiraniif haalli amma jiru bareedaadha. Garuu immoo akkuma waliigalaatti gaadha jenneetis dubbachuu hin dandeenyu. Inumaa yoo dargaggoonni immoo baay'ee dargaggoota hin miidhuu kan jedhu oduu duraan odeeffamaa ture kanaani. Baay'ee of dagatame jedhamee odeeffamaa ture. Oduu kanas dhageenyee jirra. Amma inni guddaan nuyi maaliif dhugaatti amanna. Beekumsa barra. Dhibeen mataa namaa keessa jira. Akka namni itti ilaale akka namni itti hubatetti. Dhibeen kun dhala namaa umurii kamirrayyuu daa'imaa kaasee haga jaarsatti ni qabaa kan jedhamu ogeeyyii fayyaati irraa dhageenya. Kana dhibba ogeeyyii fayyaatti amannaa jechuudha. Maaliif ogeeyyiin amantii dhimma amantii beeku dhimmi dhibee tokko hoggaa ka'ee dhibee kana qaamni qoratu jira qaamni qoratuun ergaa hoggaa dabarte hagaati biran ganitti kan namni si keessanitti fayyadamii kan jedhu heera keenya keessa jira jechuudha. Heera amantii keenya keessatti beekaa jechuun nama waan ofii beekee of beekee waan namaatillee beekee waan namallee beeke. So namni tokko dargaggoota dhibeen kun hin qabu humna irraa afuu dhaloonni dargaggoota ta'an hin qabanii kan jedhamullee oduu sunillee sirriitti dhageenye jirra. Yaa ta'uuti garuu kanumayyuu ta'u yoo ofeennee irraa of baraarre irra nu wayyaa nan qabu jennee deemurra maatii namoota gurguddaa of jalaa waan qabnuuf abbootiin keenya waan jiraniif isaanittuu dabarsuu dandeenya waan ta'ameef of eeguun barbaachisaa akka ta'e dursa waan dubbannuuf jechoonni akkanaa kun ammallee hawaasa keenya amantii garaagaraa keessa jiran uummata keenya garaagaraa keessa jiranii dargaggoota baay'ee miidhu wanni jedhamu kuni oduu akka dogongoraatti darbe jedhee tanan hubannaa. Maaliif namoonni baay'een dargaggeecha akkuma ati jette warra haqa kana hin beekne biratti warra agartee warra isaanii dagatan maatii maanguddoo irraa hiikan of se'anii akka barbaadetti namoonni deemanii jiranii namoonni akkasiitillee wanta akkanaa kun dogongora ta'uu beekuudhaanii umurii kam keessayyuu kan jiru du'aa jiras qabamaa jiras waan ta'eef akka of eegan akka hordofaa amantii waaqeffannaa tokkotti waamicha godhaa jechuudha. Egaa akkuma asiin abbootiin nu kaasaa jiranii ergaawwan gurguddoon yookaan labsiiwwan isaa jennu murtoowwan garaagaraa abbootiin amantaa yookaan dhaabbileen amantaa waliigala Itoophiyaa akka Itoophiyaatti keessaa dabarsan keessaa inni gurguddoodha jedhamu. Hawaasni akkuma baratame sanatti masgiida dhaqee salaatuu hin qabu wal faana waldaalee dhaqanii yookaan bataskaana dhaqanii wal faana sagaduu wal faana kadhachuun kun hir'achuu qabaa yookaan hafuu qaba mana isaatti agalu namni jedhameera ammaaf jechuudha. Kun immoo hawaasa keenya biratti ergaawwan mootummaan kallattii ogummaatiin ogeeyyoonni fayyaa dabarsan wajjin wal qabatee fi kan abbootiin amantaa dabarsan kana wajjin wal keessa makanii deemuun kun wal bitaatti galeefaa fakkaata namni sirriitti ofitti fudhatee hojiirra oolchaa hin jiru. Isa kana isin akkamitti taajjabdan ilaaltan maali kun maaliif kan hawaasni ofitti fudhatee seeraan hojiirra oolchuu dadhabeef? Galatooma akkuma amma abbootiin kaasaa turanii jalqabarraa amma fooyya'insi jira. Erga dhibeen kun biyya keenya keessatti mul'ate yeroo dheeraadhaaf miidiyaa garaagaraatti ibsa abbootiin amantaas kennaa turanii ogeeyyiin fayyaa hooggantoonni biyyaa kallattii garaagaraatiin ibsa kana kennaatti turanii jiru. Kan duraarraa amma fooyya'insi jira. Dhibbaan dhibbatti hawaasni keenya hubate moo hubanne kan jedhuuf akkuma isin kaaftan kaansaa waaqayyoon na eega jedha. Kaan immoo wantumti dubbatamu kun waan akka fudhatama hin qabnetti waan homaa miidhaan geggeessinetti salphisanii ilaaluudhaan ilaalchi tokko tokko darbee ni jira. Akka mana amantaatti yoo ilaalle waaqayyoon na eegaa jedhu namoonni baay'een yookaan immoo mana amantaa nu dhowwuu jechuun waaqan addaan nu baasuudha
jedhanii kan tilmaaman jiru. Egaa hubannoo amantii adda adda ta'uu ni danda'a. Hubannoo namaata adda adda malee waaqnis tokkuma kallattiin ittiin kadhannu adda addaa ta'u manneen amantaa baay'ee haa ta'u quraanni qulqulluu fi macaafni qulqulluun addaa ta'u naanna'ee waaqni tokkichuma ta'a. Kanaaf akkaataa itti hubannu sun yoo rakkoo qabaate malee rakkinni waaqa biras ergaa waaqaa nu bira jiru macaafa qulqulluus quraana qulqulluu biras hin jiru. Kana hundi keenya kan beeku nutti jirudha. Gahee waaqaa maalinni gahee namaa maalinni kan jedhu sana addaan baasee hawaasni keenya sirriitti hubannoo gaarii waan hin qabneef yeroo tokko yoo mana isaa taa'ee kadhate waaqayyo akka san dhageenyetti kan tilmaamu. Waaqni nuti kadhannu kun waaqa guddaadha. Guddaadha yeroo jennu samiin teessoo isaatii laftee jennaa miila isaatii jedha macaafni qulqulluun. Guddaadha jechuudha bakka barbaanne teenyee waaqa mul'achuu danda'u jechuudha. Manas teenye alas teenye biyyaas baane biyya keessas teenye baadiyyaas teenye magaalaas teenye waaqni kun bakkuma taa'anii nama dhaga'u yookaan namatti mul'achuu waaqa danda'u jechuudha. Guddaadha yeroo jennuuni malee akka tulluu tokkotti yookaan akka tulluu gaara kanaatti yoo tilmaaman tulluu kana kan argan naannoo xiqqaadha. Gara biraa kan jiran tulluu kana arguu hin danda'an. Waaqa akka tulluutti safarree yookaan amma kana ga'a jechuu hin dandeenyu. Guddinni waaqayyoo waan ittiin safarree isin itti himuu dandeenyu hin qabnu guddaadha waaqni. Kanaaf guddaadha yeroo jennu immoo bakka hundumaayyuu hin mul'ataa jechuudha. Mana keessaa isin mul'ataa jechuudha. Akkas taanaan immoo warri mana hidhaa keessa jiran waaqni isaan hin argu jechuudha. Warri dhokatanii mana keessaa calleen waaqni hin argu jechuudha. Kanaaf waaqayyoo bakkuma barbaanne teenye kadhanne sanaaf nutti dhiyoo waan jiruuf laphee keenya keessa waan jiruuf nu dhaga'uu hin danda'a waan ta'eef malee hawaasa keenya fi uumaa isaa yookaan rabbi addaan baasuuf keenya miti. Kan hawaasni sirriitti hubachuutu isatti jiraata. Inni kan biraa ilaalchi xiqqummaan ilaalan wanti ogeessi fayyaa jedhu salphisan ilaaluudhaan wanti gorsi namni nama gorsu beekaan nama gorsu ayyuun nama gorsu abbaan nama gorsu salphisan ilaaluun gatii guddaa nama hin kaffalchiisa. Kana qofaaf dhibee kana qofaaf illee odoo hin taane namni gorsa hin fudhanne maal ta'a akka deemu ilmi gorsa abbaa isaan dhageenye dhumni isaa maal akka ta'u kitaaba qulqulluu keessattis quraana qulqulluu keessattis arguu ni dandeenya. Gorfamuun gorsa dhaga'uun baay'ee murteessaadha. Hawaasni keenya immoo keessattuu sabni Oromoo immoo ofiifuu waaqeffataadha. Duruu hin waaqeffataa hin kadhata. Oromoon yeroo kadhatu waan jibbe fageessetti waan kadhatu immoo san jabeessetti itti amanetti godha waan godhu sana. Kanaaf waaqayyo duris abbootiin keenya otoo sagaleen waaqayyo biyya keenya keessatti tamsa'ee wangeelli sirriitti hin hubatamin otoo amantaan garaagaraa biyya keenya keessatti hin tamsa'in durayyuu Oromoon abbootiin dur tulluutti ba'anii isgoodhanii kadhatanii roobsisaatii turanii waaqayyo nu dhagaatee akka jiru beekamaadha. Kanaaf yaada keenya tasgabbeessinee taa'uun barbaachisaadha. Amma naannoo daandii irratti kan arginu baay'inaan dargaggoota. Egaa dargaggeessi kun fiigee waan jalaa ba'utti fakkaachuu ni danda'a. Yookaan waan qaamni isaa ispoortii sirriitti waan hojjetuuf dhibeen illee waan isaan qabnetti fakkaachuu ni danda'a. Waanuma ofirraa humnaan qolatee deebisuu isatti fakkaachuu ni danda'a. Kanaan dura dargaggeessi keenya wantoota baay'ee cabseera biyya keenya irraa mormii kallattii siyaasaatiin jiru maal jiru kana iyyisiisee wanta baay'ee godheera. Ammas kallattii sanitti tilmaamuu hin danda'a ta'a. Amma kan nu lolaa jiru kan nuti lollaanii jirru kan ijaan mul'atu odoo hin taane qilleensa keessa jiru humna hamaadha kun. Egaa ogeeyyii fayyaa maqaa itti moggaasanii beektonni maqaan vaayirasii kana koronaadhaa jedhanii waan biraa ta'aa jedhanii nuti immoo akka abbootii amantaatti waraanni kun waraana hafuuraati. Hijaan waan mul'atu miti, humnaan waan deebi'u miti. Kan nu caalan jilbiiffachiiseera, maallaqa baay'ee fixeera, ikoonoomii biyyaa jiskeera, beekaa namaa fixeera, sammuu namootaa fixeera. Kun immoo hambaa sanallee hin qabnu. Taaturru malli furmaanni ittiin dhibee kana ittisuu dandeenyu tokkoof tokko akka walin tuttuqne karaa walitti dabarsuu danda'ama jedhamee yaadame sana dhorkuudha, dhiisuudha, irraa baqachuudha jedhamee erga nutti himame waan abbootiin nun jedhan kana gochuu dhiisuun gatii deebisuu hin dandeenye nu kaffalchiisuu akka danda'u beekanii tilmaamuun barbaachisaadha. Gama biraatiin furmaata jennee kan yaadne akka abbootii amantaatti akka dhaabbilee amantaa Itoophiyaattis akka dhaabbilee amantaa Oromiyaattis kan yaadamaatti ture maal inni
Egaa gargaarsi namni waliif godhu akkuma jirutti ta'e maallaqa walii kennuun wal oolchuu wal nyaachisuun namoota dhokatanii mana keessa jiran kanaaf gargaarsa gochuun namoota mana isaanii kireeffatanii ta'anillee gargaarsa gochuun dhumni walumaan dhumnaa jiran walumaan jiran jedhanii mana kiraa keessatti illee wal gargaaruun akkuma jirutti ta'e inni guddaaf olaanaan namni harkaaf harka wal qabatee yaada isaa tasgabbeessee deebisee lola kana nurraa cabsuu kan danda'u waaqa qofa akka ta'e namni hunduu amantii isaatiin gara rabbiitti gara waaqatti akka iyyu iyyee sagalee isaa akka dhageechifatu mimmaan isaa akka dhangalaasu namni du'ee reeffarra dhaabbannee boo'uurraa jireenyatti odoo jirru boo'uun nissaa galuun deebi'uun akka nutti jiru kallattii garaagaraatiin dabarsaati turre kanaaf hawaasni keenya hubannoon kun walqixa miti ammas ittuma deebi'amee yaadamuun barbaachisaadha. Egaa mootummaan isa tarkaanfii cimsuutti gara seeraatti gara labsiitti gara komaand poostitti siskaatii deemaa jira. Dirqamaan namni manatti ittifamurra immoo jaalalaan ofiisaatiif anis of eeguun nutti jira waaqayyo sana eeguutu jira jedhee akkaataa sanaan tilmaamaa deemuun barbaachisaadha. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دررتي ميديا FIB مرسا دراتيف أسرتي نو أفيري أكا هواسا خينيا ورن ودقه ورن هردفو قما إسانيتين أكا كنا من نقول داف sadarkaa duraa irratti isiniin galatoomfadha. Eegan rabbi galatoomfadhee boodaan lammaffaa irratti rakkoon irraa Itoophiyaa osoo hin ta'in addunyaa guutuu buute tun ilaalchi namaa akkuma namni walirra fageenya jiruuni wal dhabaa warri garii warri dhimma siyaasaati malee dhukkubnummaan kun hin jiru jedhus ni jira. Akkasuma dhukkubni kun dhukkuba duree isaa dhufe malee hayyee isa laallatu miti warri jedhullee ni jira. Akkasuma ammas dhukkuba biyya biraatiif mootummaalee sadarkaa nuti nu ol wanni takka illee nafne jee qofaaf warra akka Ameerikaatii fi Chaayinaaf dhufe malee Itoophiyaa hin ilaallatu hangi dhufellee warrumachi kanuma achirraa dhufee warri jedhus jira. Akkasuma namuu suduuda isaatiin dhiira malee dubartiin qabu kajoolleen jira. Akkasuma warra ammataa 40 olii malee manguddoo malee dargaggeessaaf hin dhufne warri jedhus dargaggeessi akkuma utaaluu bahutti ce'u aree qabutti yookaan dheessu bahu sanitti itti fakkaatee waan dhukkubni kun isa laallanne itti fakkaatus ni jira. Akka waliigalaa dura hawaasa keenyaa wanni jennuun dhukkubichi kun dhukkuba jiruu addunyaa kana jijjiiree mana barnootaa sadarkaa aalamaatti bahaa dhihatti dhihaa fi kaabaa kibbatti katakkaan cufamin cufsiisee yuunivarsiitiilee hunda cufsiisee akkasuma manneen amantaadhaa namni rabbitti amanee lubbuu isaatirra mana amantaatu irratti jabaadha. Mana isaatirra mana amantaa irratti jabaadha. Mana amantaa iddoo rabbitti gabbaru qofa osoo hin ta'in iddoo inni keessa jiraatu osoo hin ta'in iddoo onnee isaa keessa jiraatu. Sadarkaan hawaasni manneen amantaa itti jaalatan itti laalan bakka itti rabbi gabbaran qofa osoo hin ta'in bakka itti booharan bakka yeroo itti fudhatan iriftii itti fudhatan bakka yoo wal dhaban itti wal araarfatan bakka itti rabbi isaanii waan dhaban kadhatan bakka itti wal mariihatan akka mana murtii akka mana barnootaa akka mana leenjii akkasin laallatan sun keessaa nama baasee nama alatti baasee akkasuma biyyoota addunyaa tanaan namni waliin jiraata namuu balaliyaa isaanii dhaabsisee wal keessa balali'uu dhaabee addunyaa addaan muree nama wal jaalatu adda baasee dhukkubsataan guyyaa inni dhukkuba kanaan qabamirraa qabee haadha manaa ta'us abbaa manaa ta'us ilmaan ta'us abbaa ta'us addaan baasee haga nama du'ellee jala deemuu dhabuu takka sadarkaa saniin gahe hawaasni dura hubannoo namaa sadarkaa wal dhaba malee dhukkuba kana laaffisee anaa miti abaluuf dhufe jee laaluu hin qabu akka sadarkaa duraatti. Lammaffaa irratti yeroo hundaa'u nyaapha keessaa adawwii keessaa diinni jechuudha. Diinni humna akkaan qabu diin hin mul'anne dhukkubichi kun waan hoggaa laalan ijaan hin mul'anne yoo meeshaa ammayyaatiin laalan malee irpoortitti osoo bakki isa eeydumee qajirtu as jalaan dabree nama tokkorraa osoo hin mul'anne guyyaa 15 14 13 guyyaa 10 keessa taa'ee nama hedduu dabraa socho'u jiru. Kana hawaasni dura akka laaftuutti ilaaluun qabu akka amantaa islaamaatti hoggaan duraas deebi'u nuti nabiin keenya alayhi salaatu wassalaam ergamaan aalamaa
waan haga guyyaa qiyaamaatti haga addunyaan tun dhabamtu takkatti waan ta'uu ta'u hunda himee jira akka amantaa islaamaatti dhukkubni kun osoo inni dhufin maal godhuu qabna eenyuu fidee maaliif dhufee eega dhufee hoo maal godhuu qabna jechuu akka amantaa islaamaatti barannee hawaasallee duraanis barsiisaa jirra ammallee barsiisaa jirra kana gaba boodaattiin itti dhufaa osoo hin dhufin hawaasarraa maaltu eegama eega dhufee hoo maal godhuu qaba eenyuun nu fidee kaja'u kanallee qixa sirriitiin hawaasa hubachiisuu barbaanna ammoo akkuma ilma namaa tokkotti wanni hawaasaan jennu akka amantaa dura osoo hin ta'in namni qaruuxeen jechuudha hayyuun namaa namarratti gorfamu namni hayyuun ta'in ammoo namni aaqilan ta'in ifirratti gorfama amma sadarkaan hubannoo hawaasaa wanni wal dhabeef ibiddi hoggaa sirra bu'ee fi hoggaa namarra bu'e qixa takkaa miti ibiddi hoggaa fagootti nama biraarra bu'ee fi nama si wajji jiru hoggaa isa sit dhiyaatu nama ati beeytu abaluu jechuu ati beeytu abaluu qabame hoggaa jedhanii fi Itoophiyaa keessaa nama hanganaa qabame hoggaa jedhanillee hawaasni sadarkaa takkatti ilaalu gaafa namni ati beeytu qabame namni ati beeytu du'e mana kee keessa gaafa seene ibiddi hogguu sirra bu'e qixxetti ilaalamu gaafa san hawaasni qixa sirriitti hubata achinillee rabbiin hin ga'ini wanni akka hayyoota yookaan dura bu'oota amantaa islaamaatti miidiyaarraa ulamaan warri akka Dr. Jeelaan warri akka Sheeh Hajjii warri akka Mahamad Haamiddiin gaafa dura wanni kun dhufu walitti qabamanii rabbi gabbaruu dhiisuu miti rabbi kadhachuu dhiisuu miti iddoo itti rabbi kadhatan sanii walitti qabamuu dhiisuun haga tokko dhukkuba kana in ittisaa akka namarra kanarraa kaan ittiin dabarre godhaa jaanii ergaa gayaa qur'aanaa fi hadiisa qabatanii dabarsanii akkuma abbootiin amantaadhaa hundi dabarsanitti isaanis dabarsan jechuudha. Kanaaf nu wanni hawaasa keenya hubachiisuu qabnu dhukkubni kun hafidee rabbiin hoggaa erga dhukkuba fidu akkuma addunyaattu wamaa nursilu bil aayaati illaa takhwiifa sodaachisuuf abbaa dhukkuba kana fide sodaachisuu fi isinif finnee jaa koronaa sodaachisuu osoo hin ta'in abbaa koronaa kanaan deemu sodaachisuu jechuudha. Abbaan koronaa kana fide rabbii aalamaati gooftaa aalamaati aalama kana guutuu uume kanaaf akka amantaa islaamaatti wanni ergaan dabraa jirtu rabbii keessan gabbaruu dhiisaa jechuu osoo hin ta'in iddoo itti rabbi gabbaruuf walitti qabamtan tan akkasi jaalattan san lubbuu teessan eeguuf yeroof hanga akka jaan maayisa afaan oromootti furguggee fi yeroo gajjaanii jala darbanii jaan waan furgisan jechuudha yoo gajjette si gubbaarra dabartee ati duraa baata ilaalchi amantaan islaamaa wanni isiin dhufteef waa shan eeguu dhufte shanan irraa amantuma san eeguuf dhufte lubbuu namaa eeguuf dhufte lama inni sadaffaa akkasumatti aqlii namaa jechuudha sammuu namaa eeguuf dhufte horii namaa eeguuf dhufte hortee namaa dhala namaa akka namni lafarraan dhabamne akka namni abbaan wallaalamne akka namni firri wallaalamne akka adeerri wallaalamne akka eessumni wallaalamne namni kun akka firaan kabajaan akkuma rabbiin kabajaan uume sanitti akka jiraatu kana eeguu dhufte kanaaf dhukkubni kun laaffisnee ilaaluu hin qabnu haga ibiddi kun nurra bu'u eeguu hin qabnu waan akka amantaa islaamaatti dhukkubni tokko osoo hin dhufne godhuun nama barbaachisu kan amantaan islaamaa jette san qixa sirriitiin hawaasa keenyatti himne tanaan nurraa eegama amantaan keenya kanan nu ajajjeenne isaan hubachiisuudha kana gama boodaattiin itti dhufa yoo rabbi fedhe. Tole egaa ergaawwan darban wantoonni gurguddoon darban keessaa inni tokko mana ofitti namni akka salaatu mana isaatti akka kadhatu mana isaatti akka sagadu yeroo akka jedhamu immoo namni ollaadha dallaa keessaa qabu manatti yoo sagadu jechuuni gara manneen amantaa dhaquu dhiisee mana isaatti immoo ollaa wajjin kan mana tokkotti waliin sagadu yoo ta'e waliin salaatu yoo ta'e yookaan ammoo ollaa wajjin dallaa isaa keessa namichi wajjin iddoo tokkotti kan salaatu ta'e ammas deemee rakkinichi tatamsa inni vaayirasicha akka babal'atuudhaaf inumaayyuu mana cufame keessatti faayuu ta'e rakkoo guddaa ta'a waan ta'eef hawaasni keenya kana fa'aa hubatee ilaala ta'u akkamitti hubachiisuu dandeenya. Tole manatti kadhadhaa jechuun ammayyuu taanaan naannoodhaan walitti yaa'achuu miti. Ogeeyyiin fayyaa akka jedhanitti abbootiin amantaa keenyas xiinxalanii akka isaan dabarsanitti dhukkubni kun xoxxuqaadhaan darbaadha. Amma hawaasi keenya duudhaanni keessatti guddatee kadhaa qofa yoo ta'u hin taane
nagaa wal gaafachuun duudhaa isaatii, ollaan waliin buna dhuguun duudhaa isaatii. Dhukkubni kun qorumsa baay'eedhaaf nu saaxila. Hawaasummaa baay'ee diiguu dhufe. Amma nuyi wal dhungannee nagaa wal gaafachuu barree harka yoo ol fuune malee nagaan illee nutti mi'aawu. Amma gamaa gamana dhaabannee attam bulte attam oolte waliin jechuun qorumsa nutti ta'eera. Kanaadhaaf dhukkubni kun karaa inni ittiin darbu tuttuqaadha waanta ta'eef amma yeroo arginu maa inni cheerchiin cufameera waanta ta'eef bataskaanni cufameera waanta ta'eef masgiinni cufameera waanta ta'eef ollaadhaan wal waamee waliin kadhata yoo ta'e ammas hubannoo hin taane jechuudha. Amma wanti kun qormaatadha. Abbootiin amantaa na fuuldura kaasaa turaniiru. Wanti kun nama foon ijji wal lolaa irra miti. Waan qilleensa keessa deemudha. Ogeessichi Solomoon matsaafa fakkeenyaa irratti maal jedhaa? Hunduu yeroo qabaadha. Yeroon gaddan jira, yeroon gammadanis jiraadha. Waan hundumaa edda jedhee booda ani kitaaba kana yeroon dubbisu waatu natti dhaga'ama. Yeroon walammatanis jiradhe. Yeroo walammachuu dhiisanis immoo jiraadhe. Matsaafa lallabaa boqonnaa 3 lakkoofsa 5. Amma yeroon itti gojomaanee walitti kufnee wal dhungannee nagaa wal gaafanne tureera. Amma garuu yeroon isaa yeroo sana miti. Amma ituma wal jaallannu kan nuti walirraa sinnu waan wal jaallannuuf ta'uu qabama. Ani amma haadha manaa koo nan jaalladha waan ta'e jaalala ishee mul'isuuf ishee hambisuudhaaf ani yeroon galu hamma ishee wajjin harka ol qabnee nagaa ol gaafachuun keenya ogeeyyiin gorsa isaan nu gorsaniin ta'uu qaba. Abbootiin amantiidha gorsa isaan nu dabarsaniin ta'uu qaba. Miti ollaa maatii gidduutti qormaata fideera wanti kun. Amma sadarkaa ollaaf maatiin gargar itti yaadi isaanii faca'utti ga'eera. Kanaadhaaf mandaraan miti. Mandaraan nama walitti yaa'ee akka kana taasisa taanaan ammas of eeggannoon hin jiru kan jedhutti nu geessa waanta ta'eef nami keenya of eeggachuu qaba. Kanaaf amma waaqatu nu eega waan ta'eef jedha. Garuu duudhaa manuu keessatti dhalanne hawaasni keenya duudhaa qaba. Oromoon maal jedha yeroo mammaaku? Of eeganiitu yaa Waaqayyo na eegi jedhu malee Waaqayyo akkasumatti lafaa ka'ee nama eeguu jedhu dhugaadha namni ga'ee qaba. Amma wangeela Yohaannis boqonnaa 11 yeroo laallu Alaazaar gaafa du'a keessaa ka'e hunduu ga'ee isaa raawwateera. Amma dhagaa Alaazaar irraa kaasuun kan namoota biraa ture. Dhagaa irraa kaasaniiru. Kafana irraa hiikuun immoo kan warra biraa ture. Kafana irraa hiikaniiru. Du'aa kaasuun garuu kan namaa miti waan ta'eef ka'i jedhee kan du'aa kaase immoo Waaqayyo. Abbabbaan ga'ee isaa raawwateera jechuudha. Amma kana keessatti akkuma ogeeyyiin nu gorsanii of eeggannoon baay'eetti nu barbaachiseera. Kanaaf of eeggannootu nama oolchuu danda'a. Matsaafa keenyaa boqonnaa 2 lakkoofsi 11 maal jedhaa? Of eeggannoon nama oolchaa, hubannoon immoo nama golga jedha. Hubannoo malee adeemna yoo ta'e, of hin eegnu yoo ta'e dhukkuba kanaaf saaxilamuu dandeenya. Anamma nama fooniiti dhukkuba kanaaf hin saaxilamu jedhee namni amantaa qaba jedhu yoo jiraate waa hubachuu qaba. Yoo du'e illee qofaasaa du'a miti. Amma namni kuni yoo du'e illee qofaasaa du'a miti. Nama baay'ee galaafateetu, nama baay'eetti dabarseetu vaayirasii sana. Nama baay'ee wajjin wal tuttuqeetu, nama baay'ee dafaalee booda du'a. Kanaaf ani biyya koo nan jaalladha yoon ta'e, maatii koo nan jaalladha yoon ta'e, mandara koo nan jaalladha yoon ta'e, saban keessa jiru nan jaalladha yoon ta'e, biyya kana nan jaalladha yoon ta'e, gorsa abbootiin keenya amantii dabarsanii fi ogeeyyiin fayyaa dabarsan kan mootummaan dabarse eeguun dirqama nutti ta'a. Nu nama foonii nama dadhabaa miti. Gooftaan Yesuus Kiristoos kitaaba qulqulluu keessatti yeroo laallu seexanni gardaafoo manaa edda yaabsisee booda ergamaan Waaqayyoo si eegu jedhamee caafamee jira waanta ta'eef gadu taali waan taatuutti hin jedhan. Jennaan Waaqayyo uumaa kee dalgan eeggatiin kan jedhu immoo caafamee jira. Isa immoo nagarreetiidha. Amma Waaqayyo uumaa keenya dhuguma nama oolchan. Abbiyyuu koo tokkotu turanii waa tokko yeroo waliin haasofnu afaan koo keessa waa tokkotu na dhudhufa yeroo baay'ee. Yeroo isaan dubbatan Waaqayyo jiran jedhan. Maal Waaqayyo kaleessas tureera, har'as jira, boris jiraataa dhumaanaan jedhu. Dhugaadha dubbiin kun. Waaqayyo silumayyuu jira. Nu oolcha, oolchaadhas. Garuu Waaqayyo akka inni nu oolchu in amanna yoo ta'e
dhibeen biyyatti dhufe kuni qormaata cimaadhaaf waan dhufeefi waaqa dalga eeggachuurra ga'ee keenya baanee yaa waaqayyo nu eegi yoo jenneti waaqayyo nu eeguu danda'a. Kanaafanii hawaasni keenya amantii isaarraa hakufu kan jedhe hin jiru waaqa isaa garaa isaa qulqulluu kadhachaa manatti yeroo deebi'ee taa'u immoo du'a ofirratti eeguun irra hin jiru. Amma namoonni baay'een gaafa deebi'anii manatti galanis qormaata baay'ee jira. Amma namni kuni guyyaa hojii isaa ooleetu halkan deebi'ee walitti dhufa ture dur. Amma dargaggeessi mana jira, dargaggeettiin mana jirti, haati manaa mana jirti, abbaan manaa mana jira. Namni kun yeroo ol fuuldura oolu akka itti ol argeen beeku waan ta'eef qormaata baay'eetu namatti dhufa. Kanaaf namootumti mana keessa oolu kun iyyuu dallaa manaa kana keessa naanna'ee calluma dee du'annatti dhufa ofirratti eeguu hin qabu. Dhiphachuu hin qabu. Akkasumatti abbootiin amantii kan dabarsan amma yeroo kana keessa yeroo mana ta'an kana carraa kanatti fayyadamanii waan sammuu isaanii keessa jiru biyya kanaaf kan qaban abjuu biyya kanaaf abjootan kitaaba irratti barreessuu danda'u. Amma yeroo mana ta'an kana ijoollee gorsuu danda'u. Warri beekumsa qaban ijoollee isaaniitti aadaa saba isaanii safuu saba isaanii dabarsuu danda'u. Barnoota illee mataasaa ijoollee mana keessatti qayyabachiisuu danda'u. Waan baay'eetu mana keessatti hojjetamuu danda'a. Amma garuu namni manuma keessa taa'eetu abbootii amantii balaaleffata manatti galaanuun jedhanii mana hidhaatti nu gashan jedhu mootummaa balaaleffata kunoo gadi hin ba'inaa jedhan jedhu kana jechuu hin qaban namni fedha isaatiin dhukkuba kana jalaa wal oolchuuf biyya keenya kana baraaruudhaaf itti amanee yeroo mana keessa taa'u inni musliimni salaata isaa yeroo raawwatu jireenya hawaasummaa isaa walii wajjin inni kiristiyaanni yeroo kadhaa isaa raawwatu jireenya hawaasummaa isaa walii wajjin inni waaqeffataan akka sirna waaqeffannaa isaatiitti yeroo waaqeffannaa isaa raawwatee jedhu duudhaa sabni keenya Oromoon qabu walitti waan baay'ee haasa'uu danda'ama. Dhalootatti waan dabarsinu waan baay'ee jira. Carraa kanaan dargaggeessa manatti biratti arganne kunoo abbaan ijoollee isaa biratti arge kaleessa hojiitti bobba'aa ture. Intala isaa argate haati intala ishee argatte waan baay'ee waliin haasa'uun hin danda'ama mana keessatti waan baay'een dabarsuun hin danda'ama. Kanaadhaaf yeroo waaqayyoon kadhatanitti waaqayyoon kadhachaa yeroo hojiitti immoo hojiitti yoo cimanii hin danda'ama. Kanaadhaaf manatti deebi'aa nuun jedhanii ollaan wal waamee buna dhuga yoo ta'e nami amma ijoolleen mana tamaarii cufamee galeera. Garuu maal taajjabaa jirra mandaratti yaa'anii walitti nammanii muka jala taa'u. Kun ammas rakkoof nu saaxileera. Hawaasni kana ijoollee kana gorsuu qabu. Ammas namni mandaraan walitti yaa'a yoo ta'e wal waamee buna dhuga yoo ta'e walii wajjin jira yoo ta'e baay'ee rakkisaadha waanta ta'eef yeroodhaaf rakkannee yeroo dheeraa jiraachuu keenya wayya. Qormaati kun nurra hin dabarti. Waaqayyoon dabarsa qormaata kana. Amma nutti ulfaata malee kun ija waaqayyoo fuulduratti baay'ee salphaadha matsaafni qulqulluun. Kun ija waaqayyoo fuulduratti baay'ee salphaadha. Kanaadhaaf yeroof dhiphannee qorumsa yoo ta'e iyyuu qorumsa kana keessa dabarree abjuu keenya bara dheeraa achi fullaafachuutu nurra jira waanta ta'eef namni keenya jabaachuu qaba. Mandaraa walitti dhufuu hin qabu. Muka jalatti yaa'ee taa'uu hin qabu. Mana karamboolaatti ijoolleen galanii taa'uu hin qabanii. Iddoo garagaraatti ammayyuu walitti tuuta'uu hin qabanii. Tuttuqaadhaan darba waanta ta'eef wanti kun. Ayyee tole harka dhiqannaa kana wajji wal qabatee wal tuttuqqaa dhiisuu kana nagaa wal gaafannuuf sumarra deddeebinee kaasnu kana jechuudha. Namni walitti siqee nagaa wal gaafachuu dhabuun jaalala walirraa hir'isuu ta'uu akka hin taane hawaasni keenya akka hubatuu fi akkasumas ammoo hariiroon hawaasaa kana dura ture sababa kanaan akka walirraa fagaadhaan hin jedhaniin sababa godhatee namni hariiroo duraan jiru wal kabajuu waliin turuu waliif garaa laafuu akka laaffisaa hin dhufneef maalii kan gorfamuu illee qaban. Sirriitti kaawwanni dabarsinuufi ergaan beektee amma ka agartee ilma abbaa qabu abbaa gorsaa kan abbaan qabne yoo maaltu gorsa jennaan ogguma abbaan ilma isaa gorsu kunis cinaan dhaggeeffatuu qabaa wanna jedhamu jira beektee. Amma dhimma amantii yoo ta'es waan uummanni jedhu dhaga'uun barbaachisaadha. Waan agartee nafee fi miti amma wanni nuti itti amanuu qabnu waan dubbatamuu qabu hundatti waan dhimma dhibee kanarraa nama baraaruu hin danda'ama jedhamee lafa taa'etti ilmi namaa fayyadamuu qaba jechuudha. Dhibeen kun dhimma amantii miti, dhimma sabaa miti, dhimma eenyuutii miti. Ani amantii hunda keessaan nama qaba, umurii hunda keessaan nama qaba, jaartan nan qaba, akaakayyuu nan qaba, agartee ilmaan xixiqqaan illee hin jiran jechuudha. Ani amma wanta dargaggeessa ta'ee dhimma nama hundaatu dhimma biyya siyaasuu yaaduun narra jira jechuudha. Fageessanii yaaduun namarra jira. Dhibee kanatti dammaquudha jechuudha. Uummanni keenya dammaquudha. Nuyi amma uummata dammaqiinsa barsiifna. Agartee akka amantii waaqeffannaatti beekumsatti namni akka amanuu danda'u.
waan nama baasa waan nama jiraachisatti. Addunyaan nuti qabnu biyya teenya tanaa inni tamannan. Biyya teenya tana irratti nama taanee nama guutuu taanee mataa ol qabannee akka ilma namaatitti addunyaa tanaan qixxaannee jiraachuudhaaf haqa beekuu qaba. Uummanni keenya hawaasummaan isaa kun tolaadha bareedaadha. Wanti hawaasummaa isaa tolaa kana diiguu dhufu abaaramaadha. Wanti abaaramaan immoo hammeenya nu goonu keessaa kaa tokkoffaa. Lammaffaa immoo hammeenya nama biraa addunyaan biraa gootu keessaa nutti dhufa. Lamaan kana keessaa of laqamnaa jechuudha. Waan nuti balleechine of gaafatu. Addunyaa nuti amma baanee wanti nuti falannu wanti nuti waaqa kadhannu dura badii teenya beekuudha jechuudha. Namni nuti kan baratu badii namaa maali? Namni ammam amanamaadha. Namni ammam dhugaa beeka. Namni ammam waaqa beeka. Namni ammam wal beeka. Dhimma waaqatti miti baay'een dhala namaa kanatu hammeenya waggaa godhee hammeenyi waan ati facaafatte san ammatta malee dhimma waaqatti miti waan nama balleechuuf waaqni agartee si xiqqeechuuf tokko guddisuuf si gabra godhee tokko gooftaa godhuuf miti jechuudha. Waaqni dhala namaa uumeera. Boru sin uumaa iftaan sin uuma. As keessatti waan akka nama uumetti na jiraachisa jedhee midhaan nyaachuu baadhe nan du'a jechuudha beekamaadha kun. Waaqni qooda qabu san eenyumtuu itti himuu hin danda'u hin godha. Na uumee jiraan nama nan hojjetachuun qaba, xaarrachuun qaba, waan of eeguu qabu of eeguun qaba. Waan agartee akka nuti jiruuf jireenya keenya geggeeffannu sanitti hin geggeeffatini jedhee hoggaa nutti dhufe wallaansoo qabuun hin dirqama keenya jechuudha. So wallaansoo nu qabnu nama waliin tuqnaa dhamire waliin tuqnu kaa. Maal jechaadha moo'uudhaaf dabruudhaaf irra fala lafa kaa'ame keessaa tokko. Nama kanatti fayyadamee borus waan biraa hoggaa dhufes itti fayyadama. Of qopheechuu akka namni qabu. Nuti namni irbuu abaarta cubbuu keessa galee waan namaa keessa galee waan isaa kuufatee nama saamee nama hatee nama balleechee afaan namaa aadaa namaa duudhaa namaa balleechee waan meeqa godheeti irbuun cubbuun abaarta dhufe. Kun du'ee bu'aa jira yeroo kamiyyuu rakkoo gurguddaatu addunyaa kana gubbaarra jira. Rakkoo gurguddaa kana falataa kaayyachuudhaaf addunyaan nam tokko kaatee carraaqqachuu qabdi malee waaquma kiyya na baase jennee waaquma qofatti boonye cubbuu kanaa dura kan nutti fide nuyi malee waaqaa miti waan ta'eef waan waaqa qofarraa deebii argannu miti. Ani yoo nuuf eege dhibeen kun nan qabu. Ani yoo nuuf eege maatii kee dhibee kana itti fidu irraa goraniitti of tiksan. So yoo dhaloonni keenya waan kamiyyuu akka dura paastar jedhata waan kamiyyuu dhibee gurguddaa kamirraa'u rakkoo gurguddaa kamirraa'u nama taanii mataa teenya ol qabannee deemuudhaaf walitti amanuu qabna jechuudha. Hoggaa walitti amanne waaqatti samanna. Dura dhugaa kanatti walitti amanu waan namni jedhe paastar protestaantii waan ta'eef ana waaqeffatan an galchuu miti dhumminni jedhu paarsantii guddaa wajjin jiraannaa hireen teenya tokko inni du'a nan du'a nama malee waan amantii baay'ee ilaaluu miti. Wanni tokko hoggaa namatti dhufu wal tuqna jireenyi keenya waliin waaqeffataa qofaan miti jechuudha. Bittaa gurgurtaan nu hojjennu waliin jireenyi bakki nuti dhunnu bakki nuti nyaannu baay'eesaa waliin waan ta'eef hawaasni kun tokko. Tokkichummaa isaa kanatti beekee waan namni jedhu kamiyyuu waan nama miidhu kamiyyuu namni amantii kamiyyuu qabaatu irraa of eeguun barbaachisaadha jechuudha. Kanaaf akka waliigalaatitti dhaloonni waan aadaa keenya balleechee waan duudhaa keenya balleechee kanan dandeenyu akkamitti nuti wal hammannaa wal dhungannaa harka wal fuunaa jennee hin dandeenyu kan akkam goonaa miti hin dandeenya nama waan taaneef namni wanni inni dadhabe lafa kanarratti hin jiru waan ta'eef nan danda'a jedhee hoggaa of amansiise jaalalaan qabu sitti maramuu qofaan miti jaalalaan qabu akkaattuu beektaa nan beeka jaalalli nuti qabnu hin beekna akka Oromoo tokkootti jaalala walii qabnu hin beekna waan ta'eef akkasumatti harka wal qabuu sobanii garaadhaan ammeenya yaada ilkaan walitti kolfuu don taane haaqumaan dhibee sana baraaruudhaaf achumatti nagumaa waliin jenne eeggadhu harka dhiqadhu achi taa'ii walirraa hin itteenye waliin haasofnaa waliin mari'annaa hojjenne namni tokko soo itti dhufee buna achumatti dhugee ishinii qacu kaan itti sibuu isaa hojjetteen wanni kun jibbiinsa miti of baraaruudha dandeettidha waan ta'eef waa walii galatti nama baraara jedhamu hordofuun caqafachuun nama santu irraa oola nama santu nama waaqaatillee dha jedhee nama jechuudha.